Baga nagaadhaan dhuftan ijoollee kun qophii sagantaa Xaabitaati. Har'a Waaqayyoo nu gargaaree araara isaaf ayyaana isaa nu baay'isee jennaan barumsa 21ffaa fidannee dhufneerraa nu dhaggeeffadhaa nu wajjiniin turaa jennee jaalala Waaqayyootiin isin kadhanna. Egaa ijoollee akkuma beekamu sagantaa keenya kadhannaadhaan jalqabna. Dubbisaatii anaa wajjiniin kadhadhaa. Waaqayyo waa'ee guyyaa har'aaf galatoomi. Gaachana keenya waan taateef eebbifami. Cubbuu keenya nuuf dhiisi. Sagalee kee nu barsiisi. Sagalee keetiin akka jiraannuuf nu gargaari. Maqaa Gooftaa Yesuusiin si kadhanneerraatii. Ameen. Tole ijoollee har'as seera uumamaa boqonnaa 17 keessaa waa'ee Abrahaam barannaa. Maal jenneetu baranna har'aa? Waaqayyoo maqaa namaa hin geeddaraa jenneetu walii wajjiniin baranna. Egaa seenaa nuti har'a barannu keessatti Waaqayyoo maqaa Abrahaam geeddaree eenyurraa gara eenyutti akka inni geeddaree maaliif akka inni geeddaree walii wajjiniin barannaa. Akkasumas immoo jireenya keenya keessatti Waaqayyoo akkamitti akka inni maqaa keenya geeddarullee walii wajjiniin baranna. Ijoollee waa'ee Abrahaamii yaadattu jedheen amana. Barumsa dheeraa barachaa turreerra waa'ee Abrahaamii akka Waaqayyoo ba'i maatii kee keessaa jedhee firoota isaa keessaa isa gadi baasee gara biyya Kana'aanitti akka inni isa geessee. Abrahaamiif Saaraan immoo namoota baay'ee dullooman ta'aniitu jiranii mucaa tokkollee akka isaan hin qabne utuma mucaa tokkollee hin qabaatiin garuu Waaqayyoo sanyiin keessan akka cirrachaa hin ta'u akka urjii waaqarraa hin ta'u jedhee akka inni kakuu galaafii ture walii wajjiniin barannee turre. Egaa waa'ee Abrahaam ammas itti fufneetu barannaa. Waaqayyoo maqaa namaa hin geeddaraa jenneetu mata duree kanaan baranna. Egaa luqqisiin kun kan inni fudhatame seera uumamaa boqonnaa 17 keessaati. An sababii yeroodhaaf guutuusaa dubbisuu hin danda'u. Isin garuu dhaxxanii guutuusaa dubbifachuu dandeessu. Yommus Abrahaam fuula isaatiin lafatti gadi gombifame. Waaqayyos isatti in dubbate. Inni kunoo kakuun ani sii wajjin galee ati saba soonaa baay'eedhaaf abbaa akka taatudha. Maqaan kee si'achi Abrahaam hin jedhama. Abrahaam jechuun abbaa saba baay'ee jechuudha ittiin jedhe Waaqayyo. Waaqayyo Abrahaamiin maal jedhee? Maqaan kee kana booda Abrahaam hin jedhama. Abrahaam jechuun immoo abbaa saba baay'ee jechuudha jedheetu itti dubbate. Saaraadhaan immoo Waaqayyo akkas jedhe. Waa'ee haadha manaa kee Saaraayiif immoo maqaa ishee Saaraayii jettee hin waamiin. Maqaan ishee si'achi Saaraa haa jedhamu jedheetu Waaqayyotti dubbate. Egaa Abrahaamiif Saaraan namoota Waaqayyo wajjin bara baay'ee jiraatan turanii deemsa baay'ee Waaqayyo wajjin jiraataniiru. Gara biyya Gibxii yeroo dhaqanii yeroo saba Sodoomiif akkasumas immoo Looxiif illee lola lolanii seenaa gurguddaa yeroo jajjabaa baay'ee walii wajjiniin dabarsaniiru. Amma gaa seenaa kana yeroo dubbifannutti Abrahaamis Saaraanis Abrahaam nama waggaa 100 dhiyaate ture. Saaraan immoo nama waggaa 90 naannoo sana turte. Namoota dudulloomoo ta'aniitu isaan jiranii dhuma bara isaanii jala erga isaan ga'anii Waaqayyo dhufeetu maqaa isaanii geeddareef. Abrahaamiin Abrahaam jedhee geeddaree, Saaraayiif immoo Saaraa jedheetu geeddare. Waaqayyo maal jedhe Abrahaamiin? Maqaan kee kana booda Abrahaam jedhama. Abrahaam jechuun immoo abbaa saba guddaa jechuudha jedheetu maqaa isaa geeddare.
yaadattu yoo ta'e Saaraan gaa yeroodhuma biyya isheetii kaateyyuu dhabduu jedhamtii turte jechuun akka macaafi qulqulluun nutti himu yeroo Abrahaam biyya isaatii biyya dhaloota isaatii ka'ee kara Kana'aanitti dhufe haati manaansaa dhabduudha yookiin mucaa hin qabdu jedhamee barreeffameera. Egaa bara dheeraa erga jiraatanii booda Waaqayyo haadhaaf abbaa saba guddaa isaan gochuu barbaadeetu Abrahaamiin maqaasaa kara Abrahaam itti geeddaree Saaraayiin immoo Waaqayyo maqaa ishee kara Saaraatti geeddaree jechuudha. Egaa Waaqayyo maqaa Abrahaamiif maqaa Saaraayiin geeddare. Isa duwwaa miti kan Waaqayyo as keessatti godhe. Waaqayyo Abrahaamiin kan inni jedhee ati saba koo hin taataa jedheetu isaaf kakate. Egaa Waaqayyo maqaasaa hin geeddaree Abrahaam saba Waaqayyoon waaqessu jedhames adda hin ba'e. Egaa kun immoo fakkiima Abrahaamiif Saaraa yeroo isaanii dulloomanii yeroo isaan maqaan isaanii Waaqayyoon itti geeddarame agarsiisuu maafan asitti gashee. Egaa fakkii nuun asirratti fayyadamne kan nuu kennan Free Bible Images kan jedhamanidha. Waaqayyo isaan eebbisu jenna. Waa'ee isaaniif immoo Waaqayyoon baay'isneetu galateeffanna. Egaa ijoollee seenaa har'aarraa maal barannaa jireenya keenyaaf maal barannaa jenneetu yoo dubbanne egaa maqaan Abrahaam geeddaramuunsaa akkasumaan Abrahaamirraa gara Abrahaamitti hin turre maqaan Abrahaam geeddaramuunsaa isa duwwaa miti seenaan Abrahaamis wajjiniin geeddarame. Abrahaam nama mucaa hin qabne ture Waaqayyo garuu abbaa saba baay'eensi godhaa ittiin jedhe. Saaraan immoo nama mucaa hin qabne turte akkasuma gaa Saaraan haadha saba guddaa ta'uufis maqaan isheen geeddarame. Egaa erga macaafa qulqulluu keessatti kun nuuf barreeffame jireenya keenyaaf maal baranna kanarraa jenneetu walii wajjiniin ilaalla. Maqaa yeroo Waaqayyo namaa geeddaru akkuma namoonni biyya lafaa irratti sababii adda addaaf maqaa geeddaratan maqaa namaa geeddara miti Waaqayyo. Waaqayyo yeroo maqaa namaa geeddaru eenyummaa namaas wajjiniin hin geeddaraa, galma namaas wajjiniin hin geeddaraa, akkasumas immoo keessa namummaa ofiillee seenaa ofiillee Waaqayyo wajjiniin namaaf geeddara. Kanaaf maal barannaa jennee yoo ilaalle Waaqayyo akkuma maqaa fi seenaa Abrahaamiif Saaraa geeddaree maqaa fi seenaa keenyas immoo geeddareera. Akkamitti yoonaan jettanii Roomaa 9 macaafa Roomaa boqonnaa 9 irraa sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Nuti saba Waaqayyoo kan hin turre saba Waaqayyoo taaneerra jedheetu barreeffamee jira. Barreeffamni isaa akkas jechuu dhiisuu danda'a. Yaada isaanirraa fudhadhee egaa nuti namoonni saba Waaqayyoo hin turre nuti namoonni waaqa tolfamaa adda addaa waaqessaa turre nuti namoonni bittaa seexanaa jala turre amma garuu Waaqayyoon waaqessuudhaa fi saba Waaqayyoo jedhamnee maqaan keenya geeddarameera. Egaa kun geeddarumsa Waaqayyo jireenya keenya irratti maqaa keenya irratti galmaaf seenaa keenya irratti jijjiiramanni godhedha. Waaqayyoon baay'isneetu galateeffanna. Nuti amman fakkeenyaaf akka nama Oromiyaa Itoophiyaa keessatti dhalatee guddatee tokkootti utuu seenaa koo qorattanii akaakayyuun koo, abaabiliin koo, akaakiliin koo namoota Waaqayyoon waaqessan yookiin namoota Gooftaa Yesuusitti amanan hin turre. Garuu gara wangeela isaatiin Gooftaan Yesuus unuuniin warra saba Waaqayyoo hin turre warra waaqeffannaa adda addaa duukaa bu'aa ture kara ilma isaa karaa Gooftaa Yesuus nu fayyiseetu unuun saba Waaqayyoo taanee jechuudha. Amantiidhaan akkuma Abrahaam saba Waaqayyoo, mucaa Waaqayyoo jedhamee waamame, anaaf isinis immoo Gooftaa Yesuusitti sababii amanneef saba Waaqayyoo jedhamnee waamamneerra.
Egaa akkasiin Roomaa 9 immoo dubbifattan jaalala Waaqayyootiin isin gaafadha. Waaqayyo akkamittiin seenaa keenya yookiin maqaa keenya, eenyummaa keenya akkamittiin geeddaree yoo jenne immoo Luqaas 19 irratti fakkeenyi barreeffame tokko ni jira. Nama Zakkiyoos jedhamu tokkotu ture. Zakkiyoos mandara jiraatu keessatti cubbuu isaatiin nama beekamu ture. Guyyaa tokko garuu Gooftaan Yesuus gara mana isaatii seenee jennaan Zakkiyoos qalbii diddiirrate. Yeroo inni qalbii diddiirratu Gooftaan Yesuus immoo deebisee maal jedheeni? Mana kanaaf har'aa fayyinni ta'eera jedheen. Egaa Zakkiyoos namni cubbamaan sun, namni cubbamaadha jedhamee beekamu suni nama fayye yookiin nama fayyina argate ta'eetu maqaansaa yookiin eenyummaansaa geeddaramee jechuudha. Hundumti keenya egaa utuu gara Gooftaa Yesuus hin dhufiin yookiin utuu laphee keenya keessatti Gooftaa Yesuusiin hin amanatiin dura cubbamoota warra cubbamoo jedhamnaa turre. Amma garuu qajeelummaa kara Gooftaa Yesuus arganneeni nuti saba Waaqayyoo qulqulloota warra fayyan ta'amnee waamamneerraa jechuudha. Adda biraa immoo wangeela keessaa Efesoon 2:1 irratti akka barreeffamee jiru cubbuu keenyaan nuti kan duune turre amma garuu jiraatoo taaneerra. Egaa namni Gooftaa Yesuusitti namanne nama du'aa yookiin nama hafuurri isaa du'e jedhama. Namni Gooftaa Yesuusitti amane immoo hafuurri isaa jiraataa waan ta'uufi nama jireenya qabu jedhama. Egaa namni nuti yeroo Gooftaa Yesuusitti namaniin turre saba du'oo, nama du'oo jedhamaa turre. Amma garuu sababii Gooftaa Yesuusiin amannee fayyisaa lubbuu keenyaa taanee fudhanneef saba jiraatoo jedhamna. Akkasitti Waaqayyoo maqaa keenyaa fi seenaa keenya geeddareera. Adda biraan immoo sagalee Waaqayyoo keessatti namoonni jaamoota turan arganiiru, fayyina argataniitu. Namoota gaa mandara keessatti abalu jaamaadha namni jedhamaa ture. Gooftaan Yesuus ija isaanii isuma mul'atu kana baneefi abaluu hin argaa fayya qabeessa namoonni jedhaman jiru. Namoonni waggaa 38 fakkeenyaaf namichi tokko waggaa 38 hidhaadhaan goophatee hidhamee qaamni isaa laasha'ee kan taa'aa ture. Gooftaan Yesuus dhaqee isa fayyiseera. Seenaaf maqaan namicha sanaa Naafarraa geeddarameetu nama fayya qabeessa jedhameera. Akkasumas immoo namoonni duudaa fi rakkina adda addaa qabanii sababii Gooftaan Yesuus isaan fayyiseef fayya qabeessa jedhamaniiru. Qurciin illee Gooftaa Yesuusiin qullaa'ee fayya qabeessa ta'eera. Akkasumas immoo egaa sagalee Waaqayyoo keessaa akka dubbifannu namoonni du'an du'aa ka'anii akka Alaazaar fa'aa jechuudha. Namoonni du'an du'aa ka'anii jiraatoodha jedhamaniiru yeroo sana. Egaa Gooftaan Yesuus karaa baay'ee seenaa keenya yookiin maqaa keenya geeddaraa jechuudha. Egaa anaaf isin har'aa Waaqayyo maqaa keenya isattiin dhaamnu abaluurraa abalutti geeddaradhu nuun jechuu dhiisuu danda'a. Garuu Waaqayyo seenaa keenya, eenyummaa keenya, maqaa keenya, sabummaa keenya jechuun kan eenyu akka taane geeddaree saba isaa, ijoollee isaa, warra fayyan, qulqulloota godheetu nu geeddaree nu waamee jechuudha. Kun immoo sababii gaarummaa keenyaan utuu hin ta'in karaa Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos maqaan keenya, eenyummaan keenya, galmi keenya, seenaan keenya hundumtuu geeddarameera jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon baay'isnee galateeffanna. Egaa har'a akkuma baranne seera uumamaa boqonnaa 17 keessatti Waaqayyo maqaa Abrahaamiif Saaraa in geeddaree akkasumas immoo seenaa isaanii geeddareetu haadhaa fi abbaa saba guddaa isaan godhee unuuniinis immoo Gooftaan Yesuus karaa hedduudhaan seenaa keenya, eenyummaa keenya geeddareera. Kanaaf Waaqayyoon hin waaqessinaa, hin galateeffannaa.
itti fufnee immoo faarfannaa walii wajjiniin faarfanna. Haa ta'u faarfannaa walii wajjiniin faarfanna. El Shaddai, El Shaddai, Waaqa hundaa dandeessu. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Waaqa hundaa dandeessu. El Shaddai, El Shaddai, Abrahaamiif Saaraatti maqaatti geeddarte. Kakuu isaaniif galtee isaaniif raawwatte. Dulluma keessas ilma isaaniif laatte. Sodaa bara dheeraa isaanirraa kaafte. El Shaddai, El Shaddai, Waaqa hundaa dandeessu. El Shaddai, El Shaddai, seenaa namaatii geeddaruutti beekta. Ishee dhabduudhaan haadha sabaa goota. Kan koos geeddarame argeera maqaani. Anarraa fuuteetu ba'aa cubbuuf qaani. El Shaddai, El Shaddai, Waaqa hundaa dandeessu. El Shaddai, El Shaddai, kanaaf siinan jedha jijjiiraa namoota. Geeddartee argeera seenaa dadhaboota. Kan malu siifi ulfinaaf galata. Kanaaf jireenyi koo si duwwaa jajata. El Shaddai, El Shaddai, Waaqa hundaa dandeessu. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Waaqa hundaa dandeessu. El Shaddai, El Shaddai, seenaa namaatii geeddaruutti beekta. Ishee dhabduudhaan haadha sabaa goota. Kan koos geeddarame argeera maqaani. Anarraa fuuteetu ba'aa cubbuuf qaani. El Shaddai, El Shaddai, Waaqa hundaa dandeessu. El Shaddai, El Shaddai. Waan na dhaggeeffattaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Tole egaa ijoollee, kadhannaa gooftaan keenya Yesuus nu barsiiseen sagantaa keenya raawwanna. 1, 2, 3. Yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu, maqaan kee haa qulqullaa'u, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Kan nu ga'u biddeena keenya har'aa nuuf kenni. Yakka keenya nuuf dhiisi, nutis warra nu yakkaniif akka dhiisnu. Qorumsatti nu hin galchiin, hamaa nu oolchi malee. Mootummaan kan keetiyoo, humnis galannis bara baraan. Ameen. Ijoollee waan nu dhaggeeffattaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Sagantaa keenya YouTube irratti, Facebook irratti argattu. Akkasumas immoo yoo iimeelii nuuf barreessuu, nu sirreessuu, nu jajjabeessuu barbaaddan iimeelii kanaan nuuf barreessuu hin dandeessu. Akkasumas yoo meeshaa barumsaaf ta'u adda addaa barbaaddan saayitii asirra jiru kanarraa dhaxxanii argachuu dandeessu. Waan nu dhaggeeffattaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Yeroo keessan sagalee Waaqayyoo irratti dhaggeeffachuu irratti dabarsitaniif Waaqayyo dachaa isin haa eebbisu. Nagaadhaan turaa. Torbee nagaa, kan eebbaa, kan gammachuu isiniif haa ta'u. Eebbifamaa. Nagaadha.